Walitti deebinee jirra. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Akkuma beekamu egaa barnoonni saayinsii akka sagantaa bashannana adda addaa namoota hedduu ofitti harkisu. Haa ta'u malee beekumsi immoo baay'ee murteessaadha wantoota hedduu keessatti. Kanaafuu kanneen chaanalii kana sabiskiraayib gootanii hordofaa jirtan hedduu galatooma. Istii lammayyuu namoonni hordofaa jiran xiqqaatanii malee barnoota murteessaa ta'an kan namni beekuu qabu, kan hawaasni beekuu qabu qabadhee dhiyaadha yeroo hedduu. Kanaaf hiriyoota keessan affeeraa sabiskiraayib gochuun dagatina jechaa barnoota narraaf qabadhee jiru waa'ee hidhii fi laagaa sariifaa yookaan hidhii fi laagaa daa'imman hin cufatiin hafe. Cleft lip and cleft palate kan jedhamu. Hidhii fi laagaan isaanii osoo hin cufatiin hafee kan dhalatan maaltu kana fidaa, maal gochuu qabu maatiin kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Daa'imni yeroo dhalatu hidhiin gara olii akkasumas immoo darbee hidhii gara olii qofa osoo hin ta'in laagaan gara olii hidhii sana jala jiru osoo wal qabatee hin cufatiin yeroo dhalatan dhibee kana qabu jedhama. Dhibeen kunis daa'imman 1000 keessaa daa'imman tokko yookaan lama qaba. Ijoolleen 1000 dhalataniiru ta'e egaa bakka tokkotti hospitaala tokkotti isaan keessaa ijoolleen tokko yookaan lama dhibee cleft palate yookaan cleft lip jedhamu kana qabu jechuudha. Hidhiin isaanii yookaan laagaan isaanii kan gara olii osoo waliin qabatiin osoo hin cufatiin dhalata. Kunis tarii hidhii gara olii gam tokko qofaan kan waliin qabatiin yookaan cufatiin dhalatu ta'a yookaan immoo gamaa gamana hidhiidhaan bilateral cleft lip ta'uu danda'a. Akkasumas immoo hidhiin fayyaa ta'ee tarii laagaan qofti karaa keessaa laagaan gara olii banaa ta'uu danda'a jechuudha. Hidhii gara olii kan gam tokko yookaan hidhii gamaa gamanaa lamaan ta'uu danda'a yookaan hidhii fi laagaan wal faanas ta'uu danda'a. Akkasumas immoo egaa hidhiin nagaa ta'ee laagaan waliin qabatiin yookaan cufatiin hafuu mala jechuudha. Kanaafuu unilateral cleft lip, bilateral cleft lip and cleft palate and cleft palate qofa ta'uu danda'a jechuudha. Rakkoo dhibeen kun daa'ima sanarratti fidu maal fa'i? Ijoolleen akkasii hanga tajaajila baqaqsanii yaaluu argatanitti hanga dhibeen kun fayyutti rakkoo akkamii isaan irraan gahuu danda'a yoo jenne kan jalqabaa wanti kun haga baqaqsanii yaaluun cufatutti rakkoo inni fidu tokkoffaa hodhuu dadhabuudha yookaan arma qabachuu dadhabuu. Maaliifidha? Yeroo hodhuuf jedhan arma hidhii isaaniidhaan xuuxu waan ta'eef hidhiin immoo hin cufanne waan ta'eef banaa jira waan ta'eef arma xuuxuuf baay'ee rakkatu jechuudha ijoolleen akkasii. Kanaaf ijoolleen akkasii yeroo hedduu arma xuuxuuf ni rakkatu, ulfaatinni qaama isaanii dabalu, aannan gahaa hin arganneef akkasumas immoo yeroo harma hodhuuf jedhan hin fe'amu tinni isaan jedha jechuudha. Garbiraan amma infekshinii gurraa godhatu otitis media. Sababni isaas akka garaan liqimsan waan ta'eef gara gurraa dhaquu danda'a jechuudha waan isaan dhugan. Kun immoo akka infekshinii gurraa godhataniif isaan saaxila. Infekshiniin gurraa immoo amma dhufnaan dandeettii dhageettii irratti rakkoo uumuu danda'a jechuudha. Garbiraan ilkaan biqilchuu irratti rakkoo fida. Sababni isaas laagaan keessa jiru miidhamee jira taanaan ilkaan irrattis rakkoo qaba jechuudha. Akkasumas immoo yeroo dubbachuuf jedhan illee sagalee baasuuf ni rakkatu. Sagalee uumuuf word formation irratti ni rakkatu jechuudha. Mangaagaa fi hidhiin sirriitti wal qabatee hin uumamne taanaan yeroo dubbatan jecha sirriitti dubbachuu dhabu ni rakkatu wantoota kanaan. Kanaan dura hawaasni keenya hedduun wanti kun akka yaala qabu hin beekan waan ta'eef manuma tursiisu daa'imman akkasii. Haa ta'u malee amma akka wanti kun yaalamuu danda'u hawaasni hedduun hubatee jira. Kanaaf outcome'n dhibee kanaa yookaan dhibeen kun daa'imman hedduu biratti sirraa'ee jira jechuudha. Haa ta'u malee hanga wanti kun baqaqsanii yaaluu argatutti dhibee kana fiduu danda'a. Dhibee kana maaltu fida? Eenyufaatu daa'ima dhibee akkasii qabu godhachuu danda'a yoo jenne hawaasa keenya keessa ilaalcha adda addaa jira. Haati waan yeroo ulfaa akkas gooteef sababa kanaaf daa'imni ishee akkas ta'ee kana kan jedhan jiru. Haa ta'u malee wanti kun akkas miti jechuudha. Tokkoffaa haati yeroo ulfaa alkoolii dhugdu yoo taate fetal alcohol syndrome daa'imni ishee tarii dhibee kana godhachuu danda'a. Akkasumas immoo kanneen tamboo xuuxan. Dabalataanis haati hir'ina vaayitaamin foolik asiid jedhamu yoo qabaatte. Haadholiin qaama isaanii keessaa hanqina vaayitaamin foolik asiid qabu dhibee kanaaf ni saaxilamu jechuudha daa'imni isaan godhatan. Kana qofa hin ta'in hanqinni foolik asiidii jiraannaan haadholiin hir'ina dhiigaa godhatu daa'imni isaanii dhibee menenjoomaayilooseeli yookaan cufatiin afuu lafee dugdaa fa'aa
godhatanii dugda isaanii irratti hiitee dhalatu akkasumas akkuma argitan hidhiin isaanii osoo hin cufatiin dhalachuu danda'u jechuudha. Kanaaf fooliik asiidii argachuun baay'ee murteessaadha. Fooliik asiidiin eessa argama? Yeroo hordoffii ulfaa piriinaatal kan jedhamu. Piriinaatal jechuun yeroo hordoffii ulfaa ayireenii fa'aa wantoota akkasii qabatee kanneen haadha ulfaaf kennamu sana fudhachuu jechuudha sirriitti. Akkasumas nyaata fooliik asiidii sirriitti qabu nyaachuu. Dabalataanis garmalee furdachuu haadhaa. Haati tokko yeroo daa'ima garaatti baattu, gadameessatti baattu yoo garmalee furdatte dhibee akkasiif saaxilamti. Daa'imni isheen deessu jechuudha. Akkasumas qoricha garaagaraa haati yeroo ulfaa fudhattu. Fakkeenyaaf qoricha farra gaggabdoo akkasumas immoo isteerooid kan jedhaman qoricha asmiif dhibee adda addaaf kan kennaman tariitii haati yeroo ulfaa hedduminaan fudhattee yoo ta'e daa'imni isheen deessu kanaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Akkasumas kanaan dura daa'ima akkasii qabaachuu yoo dandeessite yoo kanaan dura daa'ima akkasii deessite ta'e marsaa taanutti tariitii daa'imni isheen deessu dhibee kana qabaachuu danda'a. Akkasumas immoo abbaa fi haati yeroo ijoollummaa isaanii dhibee kana qabu yoo ta'e carraa isaan daa'ima dhibee akkasii qabu godhachuu ni dabala jechuudha. Kun maal jechuudha? Dhibee jeneetik kompoonentii qaba jechuudha. Amala sanyiin deemus qaba jechuudha. Darbee darbees immoo ka'umsumti dhibee kanaayyuu beekamuu dhiisuu danda'a. Furmaanni maadhaa? Erga daa'ima akkasii godhatanii maatiin maal beekuu qabu? Tokko dhibeen kun kan fayyudha. Tajaajila baqaqsanii yaaluudhaan kan fayyudha. Haa ta'u malee baqaqsanii yaaluun dhibee kana akka dhalatan miti kan dalagamu. Yoom dalagama baqaqsanii yaaluun dhibee kana? Kan hidhii naannoo ji'a 3 hanga ji'a 6 gidduutti dalagama. Daa'imni dhalatee umuriin isaa ji'a 3 hanga ji'a 6 hanga ga'utti. Kan laagaa immoo naannoo ji'a 9 hanga waggaa 1 gidduutti dalagama jechuudha. Marsaa 2 barbaada. Hidhiin dura cufata naannoo ji'a 3 hanga ji'a 6 achi immoo laagaa yookaan lafee isa keessa jirutu cufata jechuudha. Kun egaa baqaqsanii yaaluudhaanidha. Haa ta'u malee akka sanaatti daa'imman maal rakkatu jenneerra sila harma hodhuu aannan dhuguu baay'ee rakkatu jenneerra. Kanaaf maal gochuu qabu haadholiin? Tokko haga sanatti haala taa'umsa ittiin hoosisan mijeeffachuu fi akkasumas meeshaan jira meeshaan afaan daa'imman akkasii keessa seenee akka isaan ittiin harma hodhan taasisan isa kana barbaaddatanii kan afaan laagaa fi hidhii daa'imman cufatiin hafe kana fiil godhee cufee akka isaan sirriitti harma hodhan kan taasisu jira meeshaan akkasii isa kana gabaarra barbaaddatanii bitatanii daa'imman isaanii sirriitti hoosisuu akka isaan guddatan taasisuu qabu jechuudha. Hanga baqaqsanii yaaluun hojjetamee dhibeen kun sirraa'utti. Akkasumas erga baqaqsanii yaaluudhaan erga opereeshiniidhaan cufatee booda dhibeen kun fayyummaa ilkaanii dandeettii dubbachuu fi akkasumas immoo dandeettii dhageettii isaanii hordoffii karaa mana yaalaatiin taasifamuuf sirriitti hordoffii taasisuu qabu jechuudha haadholiin. Waa'ee hin cufatiin afuu hidhii fi akkasumas laagaa ilaalchisee barnoota gabaabsee hawaasaaf qabadhee jiru kanadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Gaaffiif yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.